Ani waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiin haasa'uu dhufe malee zirzirii waan biraa keessa herreega keessa nan galchi. Gooftaa Yesuus Kiristoos waaqa eeyyee waaqa. Luqqisii naa kenni naan jedha ani luqqisii siifan kennaa. Doortaan sarii. Ofii isaati hoo waaqayyo qaba moo hin qabu ishi gooftaa Yesuus Kiristoos keekun? Gooftaa Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaan jira inni ilmadha. Ofii isaati waaqayyo qaba miti? Waaqayyo abbaatu jira brother. Afaan Oromoo beekta miti garuu? Maal rabiffaan haasaadha Abuxallaa maal taate? Waa rabiffa beekte maa milkoofte? Jechuudha gara adeemsaati barbaadutti si seenuun didebe kanaaf wanni itti Oromiffa beektu naan jette. Anamma waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiin sittaasaara waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos waaqa dhaa'ee naan jechuu barbaadde taate. Maa waaqa ta'e isin jedhaa hin jiru. Maa waaqa ta'e isin jedhaa hin jiru. Ani akkoo erga waaqa ta'e waaqayyo moo ofii isaatii waaqayyo gara biraa qaba moo hin qabu? Eeyyee qaba lakki. Lakki ati gara itti deemtu biroo naa galeera dhiisii amma gooftaa Yesuus Kiristoos waaqadha. Bereede itti fufi gaaffii kee biraatti yoo qabatte akkamitti waaqa ta'uu naan jette sibiiluu hin danda'a. Herreega biraa keessa dhattee waan deemi. Ustaaza walitti fufame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurbaan afaan Oromoon beeku maal itti fufaree maal sa'aatii fixuudhaaf ta'uu danda'a. Mee akka hundata abbuu akkam nagaa jirta? Awwal nagaa ustaaz awwal. Fayyaa qabdaati. Galata waaqayyo lafaaf samii kana ofiif galanni haa ta'u. Okay, isa duu moo isa hin duune? Isa hin dulloomne. Masha Allah. Isa bara baraan jiraatu alfaaf omeegaa isaaf galanni haa ta'u. Isa du'e moo hin duune? Oh my God brother. Isa jiraatas hin jedhame. Isa kaleessas ture. Isa arras jiru. Isa boris darbee jiraatu. Khalaas geessinee jirraati. Amma muslima ta'uuf xiqqishuma siyaafee Yesuus du'ee jira jedhanii himanii jiran. Khalaas Yesuus waaqaa miti. Maad? Isan duune erga ta'eeti waaqayyo isan duuneedha. Yesuus du'ee jira xumuramee jira dubbiin. Wassalaam. Inni maa sirriidha Yesuus du'ee jira. Erga Yesuus du'e waaqaa miti kaa waaqni hin duuti. Goobas. Akkanatti gaaffii ifatee nama gaafachuudha malee akka Abuxallaa biraa deemuu ni jiru. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa nama foonii deemee lafaa irratti du'eera foonii. Maal namni maal akkami fooniin du'asa? Maaf hin du'u namni fooniin du'u moo? Fooniin akkami du'a namni? Maali namni inni du'e maali an du'e? Hafuuraan du'e? Namni fooniin akkami du'a? Foon wagguu jettu foon akkami du'asa? Foon jechuun foon isa tamma uffatteertu qaama kee jechuudha boodii. Foon kiyya kun asuma jira maal yoo du'ellee asuma jiraani? Inde? Amma maaliif gara biraatti deemtaa? Namni hin du'aa miti du'e bakka hin du'a bakka namni hin du'aa jedhi fura dhugaa maani waan foon hin du'e jedhamu kaa maal akkamitti foon hin du'aa? Foon koo asuma jiraati. Yoo duute gara qabrii deemtaa maal achi godha waan barra ta'a gaafa du'u. Qabrii osoo seenin dura du'aa mi'ani yoo du'e qabrii seenaa mi yoo du'e fakkeenyaaf qaamni kiyya eessa jira foon kiyya asuma jira. Eessa du'e? Qabrii keessa maal godha mana keessa tabe amma qabrii keessa dhaga gaafas. Qabrii osoo dhaqin dura du'aa mi namni? Lubbuudhaan yookaan immoo lubbuuf kee fi foon kee gargar gaafa baate foon kee achuma taa'e. Akkas jedhi ka akkana jedhi malee maal foontu du'an jedhin ka lubbuu fi foontu gargar bahaa jedhi malee. Inni maal jedhama ree afaan biyya keessanitti? Du'a jedhama foontu du'een jedhamu biyya keenyatti nama foonii fi yookaan qaamaa fi lubbuutu addaan bahee jedhama. Bakka biyya keenyatti immoo akkas jedhama ka inni garaagarummaa logodaa ta'uu danda'a. Okay kanaafuu Yesuus du'ee jira mi akka hundattuu? Yesuus du'ee mi walii galatti? Du'eetti. Eega du'e waaqaa miti ka maaltu jiraare maaliif waaqessita reeti? Goobas amma jalqabumarraa kaasnee Yesuus akkamitti du'ee akkamitti waaqa teessee osoo haasofne gaarii ta'uu re'am goobas adeemsatti maal gaarii taaree geessinee jirraan geessee jira si wajjiin erga du'e jette waaqni du'u jette Yesuus du'eeti waaqaa miti jechuu karaa gabaabaa. Waan geessitee miti ilaal bakka garaa keetii hidhatte malee bakka dhugaan dhandhatamu adeemsa dogongortee caafirra baate dura hundeetu hojjetama si galee hundee irraa ka'iitii hundeen jalqabni silaa akkas ture akkamitti akkana taallee itti nama gaafatta malee gaaruma caafirra kaatee qorteetu moo. Ayyee ati natti hime waaqni ni du'a moo hin du'u? Waaqni hin du'u. Waaqni hin du'u waa walii.
waaqni hin du'u ayyee daqiiqaa takkaafuu haa ta'u ni du'a daqiiqaa takkaaf sekendii takkaafuu yoo haa ta'u. Secondii miti maayikiroo secondii dha hunduun. Okay hin du'u waaqni walii galle chaappessaa sii tana qalama diimaan naa qabadha jamaa. Kalama diimaan naa qabadha sii. Jadi amma ni waan yaade amma laal bakka yaadetti waan nagalfachaa jirtu itti fakkaate miti noo. Maako bita saa amma ichi biran keenya koo itti qoosiin qabachuu jira. Ekkoo sinaaf hobsii. Waaqni hin du'u yaa jamaa waaqni hin du'u tamam. Yesuus du'e moo hin duune? Yesuus du'eera. Yesuus waaqa miti mitire? Maaliif waaqa mitiree waaqadha akkamitti waaqa ta'e inni taasifama? Waaqni hin du'u jetteemi Yesuus hin du'e jetteemi? Akkamitti du'ee jennee naasuuf amma adeemsa isaa Yesuus Kiristoos akkamitti du'ee maal godhu gaafadha hin du'u erga jette osoo hin du'a taate akkamitti du'aa jenna hin du'u erga jette hin du'u waaqni du'aa jennaan hin du'u naan jette maayikiroo sekendii fi hin du'u naan jette Yesuus ammoo du'ee jennaan du'eera naan jette akkamitti waaqa ta'eere kunoo kun du'ee jira kun hin duune. Bakka hin ta'a. Mulla bakka balishi. Eesh. Moo as deebi moo aminaase. Nutu akka jarri yaaddutti yaadne moo jara kanatu akka namaatitti yaadne yaa jamaa. Okay sheesh. Sorry ifam. Bakko jinjira kanaaf ani itti fufi awwali maatte. Waaqayyo du'a moo du'uu jennaan hin du'uu naan jetteemi. Jedhe bareechee tarin jedhe amma yura deebi'ee siin jedhe eeyyeni waaqayyo hin du'u. Okay, Yesus du'ee jira jennaan du'ee jira naan jetteemi. Maal hin jedhe amma besiin haala Yesus waaqaa miti jedhi ka maaltu si dhiberee amma kun Yesus erga du'e waaqaa miti jedhi ka. Amma afaanitti taasu lamma macaafa qulqulluu baase maa akkamitti akka inni du'ee fi akkamitti waaqa turee fi akkamitti nama akka inni deessitti maa nama maaltu akkamitti akka du'e eenyutu du'e nama amanuudhaan waaqatu du'e. Sitti mee gooftaa Yesuus Kiristoos nama guutuudha waaqa guutuudha. Waaqa guutuu nama guutu du'e. My brother, munoonishin maal taateti abbaa ko? Maalin himtuu dheete maaltu du'e waaqa guutuu nama guutu du'e siin jedhe bar simatu jechuu jira. Nama ta'eetu du'e gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo nama ta'e nama foon uffatee kinu akka kiyyaaf akka kanatti nama ta'e nyaata nyaateetu nama ta'e uffateetu lafarra yeroo deddeebi'aa turetu yeroo sana du'e. Maaltu du'e? Waaqa du'e? Nama ta'eetu siin jechaa jira miti maal taate obboleessa ko? Waaqa du'e siin jedhe. Oh my God. Namatu du'ee siin jedhe be nama ta'eetu du'ee siin jedhe. Kana namni waaqaare maal kunoo jettee miti ree? Waaqni hin duuneemi? Gooftaa Yesuus Kiristoos nama guutuudha waaqa guutuudha siin jedhe. Baay'ee waaqa guutu nama guutu du'e. Maal beekaan si fakkiin naannofte miti gaaffii kottaa nuti akkana hin dabarreef natti fakkaata. Ani maal na gaafachuma si jira maaf kolfite zaati si ofii kolfuu jirta bal. Nama guutu waaqa guutu du'ee siin jedhe gaaffii si gaafachuu jira. Sitti meellaa lama nama ifa keessa ta'etu waamta arga beektaa namni dukkana keessa ta'e waa tokko arguu hin danda'u kanaaf ani haala itti gurgurtu sitti maal jedha. Akkasiidhaa miti akkasiin jedhe ka dukkana keessa jirutu ifa argaa iyyuu bar. Ka dukkana keessa jirutu ifa argaa qaba. Sitti fakkaate ka ani garuu ifa keessa ta'ee ila arga waa hundumaa. Ifa keessa ta'ee akkamitti ifa argita isaa wanni akkas jedhamu jiru wannan siin jedhame akkasiin jedhe jecha kan keetu waa wal qabataadhaan miti akkasiin jedhe. Maaltu du'e waan du'e qofa natti himi maaltu du'e waaqa guutu du'e moo namatu du'e maaltu du'e. Yesuus Kiristoos waaqa guutuudha nama guutuudha jedhee nama nanii. Tayyib tamam waaqa guutu nama guutu du'e tayyib jedhi kaa kun amma na wajjin. Du'ee siin jedha nama. Waaqa guutu nama guutu du'e tayyib. Waaqa du'eeree namatu du'eeree itti gaaffii akkana addaan wanni gootee nan gaafatiin amma kan sitti meera. Waaqa guutu nama guutu du'e siin jedhe yeroo takka waaqa guutu nama guutu du'e. Oh my God. Nama guutuddee waaqa guutuddee naan hin jedhin obboleessa ko. Kiristoos nama biyya lafaatti dhalateera yeroo sana du'eera siin jedheera. Du'ee moo namni siin jedhe kan du'e maaliidha siin jedhe si gaafadhe kan du'e maali? Maal? Kan du'e maaliidha natti nim ture kan du'e nama moo waaqatu du'e? Nama ta'ee akka kiyyaaf akka keetti lafarra deddeebi'aa ture yeroo sana du'ee siin jedhe nama ta'ee yeroo siin jedhu maal jechuudha? Nama ta'e jechuun ni jijjiirame jechuudha. Maalitti garamitti jijjiiramaati maal amma nama dhaamiti? Tayyib annama ka ani namuma malee annama ka waan biraa irra jijjiirame. Maaltu du'e maaltu nama ta'e du'e maaltu nama ta'e du'e maaltu nama ta'e du'e.
Sittiin malan akkaataa adeemsa ittiin nama taatee gara biyya lafaa kanatti dhufte yookaan dhalattee fi adeemsi Kiristoos ittiin dhalatee gara biyya lafaa kanaa dhufe gargari. Ani tokko siin jedhee jira waan kana sitti naasofne kanaa miti kasitti taasisa. Naaf iyyuu akkamitti ettee na gaafatta? Ishi fakkeenyaaf deebii gaafama si gaafadha laalamma kana naa deebista qaama yoo fakkeenya si fudhadhetan si deebisa. Quraana keessatti yookaan immoo gooftaa Yesuus Kiristoos yookaan isaan gaafa dhalatu akkamitti dhalate akka quraanatti? Akkaataa itti dhalateedhaa miti akkaataa itti dhalatee miti kasi gaafachiisii wajjin dubbachuutti jira. Ani kasitti haasa'u jiru waan du'aa irratti. Tamaam? Dhageeffadhu. Yesus du'ee naan jettee kanatti hime siidha. Tamaam? Du'ee kanan jedhee sitti hime natti hime eenyudha? Siitu natti hime. Waaqayyo du'aa jennaan waaqayyoon du'uu naan jette. Yesus du'ee jira jennaan du'ee jira naan jette. Erga sana ammoo deebitee Yesuus waaqa jette. Waaqatu du'ee siin jennaan ammoo lakki waaqni hin duune naan jette. Simatu waan jecha wal qabataan haasa'utti hin jirre. Ana otoo hin taane ilaalan malaa sitti ni malaala ustaaza walle akkaan sitti fakkaata. Amma fakkeenyaaf ani yeroon akka eeyyee jedhee akkas jedhee siin himan yookaan beekumsa mataa koo yookaan immoo yeroo sana argee yeroo sana jiraatee argee otoo hin taane macaafa qulqulluu dubbiseen macaafa qulqulluu irraa siin jedheera. Macaafa qulqulluu akkas jedhaa deebisaadha. Akka macaafni qulqulluun jedhutti kan xumuraa si gaafadhame yaa goobas. Kan xumuraadha gaafi xumuraadha tana achitti si wajjin haasa'u tamaam maaliif jennaan bu'aan qabu isaatti si wajjin fixu malee. Kan du'e maaliidha? Kan du'e maaliidha? Kan du'e waaqa moo namatu du'e? Gabaabsina himi. Gooftaa Yesuus Kiristoos nama ta'ee gaafa biyya lafaa dhalate sana du'e siin jedheera. Duran si deebisee maaltu nama ta'ee du'e yaa goobas? Maaltu nama ta'ee du'e? Waaqatu nama ta'ee du'e. Amma suma kan akkasiin jedhu miti. Waaqatu nama ta'ee du'e yaa jara keenya congratulation kiristaanonni waaqa du'e argatan. Waaqni akkasii keessa galta taanaan jedhi shittanii. Galaas na deebistee jirta amma. Bakka khalaas amma harka cabacabaa. Deebiira miti. Mana deebi'ee jira. Tasgabaa immoo ani immoo gaaffii gaafadhaa naa deebisi. Maal naaf deebi'ee jira qoy. Amma kiristaana biratti waaqatu nama ta'ee du'e yaa jamaa. Duratti ammoo waaqni hin du'u naan jedhe amma ammoo waaqni nama ta'ee du'e yaa jamaa. Dhukkub gaaffii si gaafadhuuf deebiin alaa dhugaa sitti mee beeku.